Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaa yeroo hundumaa kan galateeffamu nu birattis guddaa kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadhanduma keenyaa yeroo hundumaa waa'ee cubbuu keenyaadhaa fi mirga ilma ishee dhaabbatte kan nuuf kadhattu haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaanii hojii isaaniidhaan deemsa isaaniidhaan uumaa isaanii kan gammachiisan waaqayyoos kan isaan kabajee isaaniifis galannii fi ulfinni guddaan isaaniif ni ta'a. Galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa dubbii amantaa kan jedhuun boqonnaa afuraffaa iccita Sillaasee jalqabnee barachaa akka jirru ni yaadattu. Barumsa kanaan kutaa sadaffaa guyyaa darbee baranneen akkuma yaadattan egaa waa'ee dubbii Sillaasee barachaa kan turre hundumaadhaaf kitaaba qulqulluu keessaatu ragaawwan adda addaadhaa baasnee barachaa kan turre. Dhuguma kitaabni qulqulluun wanta hin beekne miti iccita Sillaasee kan barannu. Iccinni kunis immoo akkuma barachaa turre namni qoratee barbaadee kan argate osoo hin taane waaqayyo gooftaan keenya ofuma isaatii waa'ee koo tokkummaa koodhaaf sadummaa koo kana baraa jechuudhaan jecha isaa kan ta'e kitaaba qulqulluudhaan karaa qulqulloota abboota keenyaa kan inni nuuf dabarse sana boqonnaawwan warreen kitaabolee kakuu moofaa keessaa boqonnaawwan muraasa akkasumas warreen kakuu haaraa keessaas immoo boqonnaawwan caqasa muraasaa kaasnee ilaalleerra. Darbuudhaanis immoo dhuguma manni kiristaanaa keenyaa wanta isheen barsiistuudhaaf hojjettu hundumtuu wanta guyyaa har'aa argame kan taane qulqulloota abboota keenyaa irraa daddarbiidhaan fudhatamaa kan dhufe gooftaa keenya irraa gara duuka bootaatti isaan irraa immoo gara qulqulloota abbootii keenyaatti kan daddarbaa kan dhufe har'arraa hanga irraatti kan nu ga'e ta'uusaa qulqulloonni abboonni keenya bara adda addaa keessa jiraatan waa'ee uumaa keenyaa waa'ee abbaa keenyaa waa'ee gooftaa keenyaa waa'ee Sillaasee maal jedhanii akkamitti barsaa turan kan jedhu bara isaanii kan tures qulqulloota muraasa fudhachuudhaan ilaalleerra. Kana jechuun dhuguma waa'ee dubbii Sillaasee amma kanaa qofadha jechuu keenya miti. Gooftaan keenya maal jedheera galanni isaaf haa ta'uti. Kitaabolee kakuu oriitii osoo beektaniitu kitaabolee oriitii osoo beektaniimma anaan iyyuu ni beektu turtanii Muusee osoo beektaniitu anaan ni beektu turtanii maaliif Muuseen waa'ee koo barreesseera jechuun dubbateera. Kitaabonni guutummaan isaaniis immoo dhuguma gooftaan keenya gaafa yeroo du'aa ka'uusaa akkuma yaadannu namoota gara Emaa'us deemaa turan isaan lamaaniidhaaf kitaabolee kakuu moofaa hiikuudhaan dhuguma kitaaboleen waa'ee isaadhaaf akka isaan barreeffaman isaanii barsiisee hubachiiseera jechuudha. Kanaaf kitaaboleen guutummaa isaatti maal jechuu dandeenya waa'ee waaqayyoodhaaf kan barreeffamanidha. Kanaaf tokkummaadhaa sadummaa waaqayyoo amma kanaa jennee lakkoolee kitaaba keessaa xumuruudhaa dadhabnuyyuu muraasa ilaalleerraa jechuudha. Egaan barumsi kun dhuguma sammuu keenya kanaan haala kanaatiin baranne hunduma ifa nuuf ta'a jechuun xiqqoo rakkisa. Maaliif tokko amantii barbaachisa. Amantiidhaan taane yoo baranne baay'ee salphaadha. Lammeeffaatti immoo kan barbaachisu maalidha? Fakkeenya barbaachisa. Haala kamiitiin haala salphaadhaan iccita Sillaasee akkamitti hubachuu qabna kan jedhuudha fakkeenyonni ni barbaachisu. Kanaaf barumsi keenya guyyaa har'aa kutaa afuraffaan maal ta'a? Fakkeenyota Sillaasee kan jedhu tokkummaadhaaf sadummaa Sillaasee haala kamiitiin hubachuu dandeenya kan jedhu barumsa kanaan kan barannudha kan ta'u jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya icciti isaa nu barsiisuun fedhaa feeyyamaa isaa nuuf haa ta'u. Egaan waa'ee
fakkeenyaatti yeroo dhufnu kan jalqabaa kan ilaallu iccita sillaasee kana iccita guddaa kana fakkeenyaan barsiisuun ni danda'ama moo hin danda'amu kan jedhu kan jalqabaa ilaallu. Dhuguma yaada kana abboonni keenya qulqulloonni kaasuudhaan yaada lama kaasaniiru. Kan jalqabaa abbootonni jalqabaa maal jedhaniiru iccinni sillaaseen amalummaa isaatiin dhokataa kan hin qoratamne beekamuu kan hin dandeenye waan ta'eedhaaf fakkeenyaan waa'ee iccita sillaasee kana barsiisuun dhimmicha salphisuu waanta ta'uudhaaf kun hin danda'amu jechuudhaan kaasu. Yeroo akkas jedhan garuu maal jechuudha hammam haala kanaatiin fakkeenyaan barsiisuun sirrii miti jechuu isaan osoo hin taane barumsa kana iccite kana baay'ee gadi buusaa baay'ee salphisuu danda'a jechuudhaan kan kaa'anidha. Haala kanaatiin kan yaadanii jechuudha. Abbootonni warreen biraa immoo maal jedhu dhuguma sillaasee fakkeenyaan ibsuun baay'ee rakkisaadha. Garuu immoo iccita kana haala kanaatiin haala sillaaseen amma kanaadha jennee isaaf fakkeenya kan ta'u yoo hin jirre garuu maal ta'uu dandeenya barumsa kana hubachuudhaaf kiristaanota hubachiisuudhaaf fakkeenyaan barsiisuun ni danda'ama. Fakkeenyi garuu dhuguma wanta fakkeeffamu sanaan qixa isaan ta'u amma sanaas immoo hin ta'u. Garuu wanti sun haala salphaadhaan akka namaa galuudhaaf wanta barbaachisuudhaaf fakkeenyaan barsiisuun ni danda'ama gaariidha jedhu. Kanaaf sababa adda addaa kaasuu galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'utii gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos barumsa isaa baay'inaan yoo laallee persentii guddaa kan qabatee jiru barumsa inni fakkeenyaan barsiisedha. Kanaafidha kitaabni qulqulluu maal jedha dhagahuu hanga isaan danda'anitti fakkeenyaan sagalee isaa isaanitti himaa ture jechuudhaan wangeela Maarqos boqonnaa 4 lakkoofsa 13tti nuuf barreeffameera. Fakkeenyaadha bakka baay'eetti barsaa kan ture jechuudha. Innaa gooftaan keenya fakkeenyaan barsiiseera nutis immoo fakkeenyaan barsiisuun ni dandeenya jechuudhaan qulqulloonni abboonni keenya nuuf kaaniiru. Fakkeenyaan yeroo barsiisnu garuu akkuma jalqaba kaan sana fakkeenyi kun sanaan wal qixxaataa jechuu keenya miti. Waa'ee waaqayyoo yeroo barannu uumaa isaa finnee bira keenye sillaaseen akka kanaadha jechuun hin danda'amu. Garuu wanta beennu sana haala salphaatiin innumti kan uume sana wal bira qabuudhaan haala kanaadha jennee immoo barumsa kana salphaatti akka nuuf galuudhaaf itti fayyadamnaa jechuudha. Kanaaf isatti fakkeeffamuu kan hin dandeenye dhokataa sammuu dhala namaadhaan ol kan ta'e amalummaa sillaasee kana fakkeenyi itti fakkeeffamu isaa gadi jechuudhaan akka sammuun dhala namaa hubachuu danda'utti akka sammuu keenyaaf galuu danda'utti abboonni keenya kan isaan ittiin fakkeessan fakkeenyota sadii barumsa kanaan barannaa jechuudha. Fakkeenyonni kun sadan inni kan jalqabaa lubbuu namaati. Lubbuun namaan fakkeeffamti. Akkasumas ibiddi ni fakkeeffama. Kan sadeeffaa immoo aduun ni fakkeeffamti. Fakkeenyota kana sadan haala kamiitiin barumsa kana salphaa akka taasisuu danda'aniin wal bira qabnee ilaallaa jechuudha. Kan jalqabaa lubbuu namaati. Lubbuun namaa tokkodha. Namni lubbuu sadii hin qabu. Namni hundumtuu lubbuu tokko qaba. Garuu lubbuun kun immoo tokko haa taatu malee maal of keessaa qabdi? Haalaawwan sadii of keessaa qabdi. Haalaawwan sadan kun isaan kamidha? Amala laphummaa ni qabdi. Amala jechummaa ni qabdi. Hafuurummaas ni qabdi. Kanaafidha laphummaan jiraachuutiin namni akka inni yaaduu danda'u taasisteetti. Dhalli namaa guyyaa har'aa maal ta'uu danda'a? Yaaduu danda'a. Kan yaada sana immoo deebisee maal taasisuu danda'a? Dubbachuu dubbiidhaan ibsuu danda'a. Akkuma kana immoo laphummaan isaa wanta jiruudhaaf jechuudha. Yaaduu wanta danda'uudhaaf wanta jiruuf maadha? Hafuura ni qabaachuudha. Hafuura kanaan ni jiraata jechuudha. Kanaaf namni mataan isaa nama kan jedhamu isaan kana wanta of keessaa qabuufidha malee akka warreen kana uumama biraa ta'uu danda'a jechuudha. Garuu amali lubbuu kun dhala namaa maal taasiseera? Warreen kaan irraatu adda taasiseera. Yeroo kana namni yaaduu danda'eera, dubbachuu akkasumas bara baraaf jiraachuu ni danda'a kan jedhamu sababa kanaadha. Garuu lubbuun wantoota kana sadan of keessaa qabaattu malee lubbuu meeqadha? Lubbuu tokkumadha jechuudha. Kanaaf haala kamitti fakkeeffama? Laphummaan ishee abbaatti fakkeeffama. Jechummaan ishee ilmatti fakkeeffama. Hafuurummaan ishee immoo hafuura qulqulluutti fakkeeffama. Kun haala kamiitiidha? Dhuguma laphummaan namaa jechummaa isaadhaa fi hafuurummaa isaa argamsa malee jechummaan isaa laphummaa isaadhaa fi hafuurummaa isaa argamsiisu. Akkuma kanaas immoo laphummaa isaadhaa fi hafuurummaan isaa laphummaa isaadhaa fi jechummaa isaa agarsiisuu hin danda'u yookiin hin argamsiisu jechuudha. Lubbuun namaa yoo argamtu akkuma kana sadummaa isheetiin yeroo tokkotti osoo waliin dursin lubbuun yeruma argamte
amaloonni kun sadan yookiin haalaawwan kun sadan lubbuu wajjirraan jiru jechuudha. Kanaaf kan Sillaases yeroo ibsinu abbaan himaatti fokkeeffama jennaan laphummaatti fokkeeffama. Abbaarraatu ilmiif hafuurri qulqulluun ni argamanii jenna malee ilmarraati abbaaf hafuura qulqulluu hafuura qulqulluurraa immoo ilmiif abbaan argamanii jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf alkaatti walitti fakkaata. Lammaffaarratti immoo abbaan ilmaaf hafuura qulqulluu argamsiisa ilma ni dhalcha hafuura qulqulluu immoo ni baasa ni argamsa gaafa jennu yeroodhaa waliin dursine yeruma tokkotti kun kan raawwatedha malee abbaan dursee kan jiraate yeroo sekondii tokkoon qabu jechuudha. Osoo waliin caaliin akkuma lubbuun namaa argamtetti ta'iiwwan kun sadan osoo waliin dursiin yeruma sana jiru jechuudha. Kunis immoo Sillaaseen Waaqayyo tokkodha akkuma lubbuun tokko taate garuu maal qaba sadummaa ni qabaata. Sadummaan kun immoo abbaa ilma hafuura qulqulluu akkuma laphummaan jechummaadhaa fi hafuurummaan lubbuu tokko osoo waliin dursiin wajjumaa argaman akkuma kanaa Sillaaseenis baraan yeroodhaan waa tokkoon iyyuu waliin dursanii jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin salphaatti nuuf galaachuudha. Kan ammoo dursee kan taasise Waaqayyo gooftaan keenya ofuma isaa lubbuu kana haala kanaatiin uumeera. Kanaan immoo deebisnee waa'ee isaa yeroo barannu baay'ee ifa nuuf ta'a jechuudha. Kan lammaffaatti kan ilaallu immoo biiftuudha. Biiftuun tokkumadha kan jirtu biiftuun lama hin jirtu iddoo kamittuu kan agarru isaa taatu addunyaa barbaanne naannoo ilaalles biiftuun uumamte jirtu meeqadha tokkodha biiftuu tokko jira. Garuu biiftuun kun immoo tokko taatee osoo jirtu haalota yookiin ta'iiwwan sadii of keessaa ni qabdi. Isaanis qaama ni qabdi geengoo kan agarru kana jechuudha. Qaama ishee arguu dandeenya kana ni qabdi. Kan lammaffaa immoo ifa ni qabdi. Kan sadaffaa immoo ho'a ni qabdi. Kanaaf biiftuun meeqadha tokkodha. Garuu maal of keessaa qabdi sadummaa kana immoo of keessaa ni qabdi jechuudha. Kanaaf kun akkamitti fokkeeffama geengoon abbaatti fokkeeffama qaama ishee jechuudha. Ifti ishee immoo ilmatti fokkeeffama ho'i ishee maatti fokkeeffama hafuura qulqulluutti fokkeeffama. Egaan biiftuun yeroo mul'attu yeroo baatu jechuudha kan argamu maalidha geengoo yookiin immoo qaama isheetu mul'ata. Yeroo qaamni ishee akkuma mul'ate maal isheetu dhufuu jalqaba ifti ishees ni mul'ata ho'i ishees ni mul'ata. Kun yeroodhaan waliin dursu akka biiftuun qaama isheedhaan mul'atteen turtee ifa ishee agarsiistu biiftuun yookiin qaamni ishee mul'ate turee ho'i isheen dhufu takkuma gaafa biiftuun baatu kun sadan wajjumaa argamu jechuudha. Kun sadan argaman jechuun garuu biiftuu sadiidha jennee hin dubbannu. Maaliif biiftuun tokko qofa waan taate jechuudha. Akkuma kanaas geengoo yookiin qaamatti kan fokkeeffame abbaan yeruma jiru jechuudha. Isaan kana kan argamsiise akkuma biiftuun geengoon qaamni sun ifaaf argamsiisu abbaanis ilmaaf hafuura qulqulluu ilmi isarraa dhalate hafuurri qulqulluun immoo isarraa bahee gaafa jennu akkuma dura kaase sana yeroodhaan kan wal dursan miti. Akkuma kanaa jechuudha. Kanaaf yeroo qofaatti haala kanaatiin waa'ee dubbii Sillaasee barachuudhaaf jalqabnu xiqqoo nuuf galuu danda'a. Garuu uumama isaa kana duukarra yeroo bira qabnu immoo baay'ee salphaadha jechuudha. Kunoo jira miti biiftuun tokko taatee osoo jirtu sadii of keessaa qabdi wanta sadii of keessaa qabdi. Kun immoo kanuma agarru kana jechuudha. Gaafa isheen baatu ifti ishees ni dhufe ho'i ishees ni dhufe. Akkuma kanaa abbaan geengootti bifa qaama biiftuutti kan fokkeeffamu ilmi irraa dhalata hafuurri qulqulluu immoo ho'atti kan fokkeeffame isarraa ba'a jechuudha. Kanaaf kun yeroodhaan osoo waliin dursiin jireenyaan yeroo tokko dursee osoo hin ta'in yeroo tokkotti jiraachuun Waaqayyoo bara baraaf kan ta'e osoo jiruun waggaadhaan haa ta'u daqiiqaadhaan haa ta'u guyyaadhaan haa ta'u kan waliin dursine ta'u karaa kana salphaatti hubachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyi kan sadaffaa kan ilaallu immoo ibiddadha. Ibiddis uumama Waaqayyoodha. Yaa'u amaloota foonii yeroo barachaa turre ni yaadattu uumamtoota guyyaa jalqabaa keessaa ibiddi tokkodha. Ibiddi sagaa gaafa ilaallu tokkumadha. Ibiddi sadiin jiru. Ibiddi tokkumatu jira. Ibiddi tokko garuu haalota sadii of keessaa qaba yookiin ta'iiwwan sadii of keessaa qaba. Isaanis labooba ni qaba. Labooba jechuun qaama isaati kan agarru jechuudha. Deebi'ee immoo ifa ni qaba ho'as ni qaba. Biiftuun kun ibiddi kun dhiifama tokko ta'ee osoo jiru haalota yookiin immoo qaamota ta'iiwwan kana sadan kan of keessaa qabu kun kallattiimaan fakkeenya qulqulluu Sillaasee tokkummaa sadummaatti ta'uudhaan kan agarsiisudha. Akkamitti gaafa jennu qaamni isaa yookiin laboobni isaa abbaatti fokkeeffama. Ifti isaa immoo ilmatti fokkeeffama. Ho'i isaa immoo hafuura qulqulluutti fokkeeffama. Kana gaafa jennu
laboobni isaa yookiin qaamni ibiddaa maal agarsiisa ifa isaa argamsiisa akkasumas ho'a isaa argamsiisa ifni isaa labooba hin argamsiisu yookiin ho'i isaa deebi'ee ifaaf labooba argamsiisuu hin danda'u laboobadha kan isaan kan lamaan argamsiisuu danda'u jechuudha akkuma kanaa gaafa ilaallus immoo maalidha laboobni kun argamee turee ifti isaa kan dhufu miti yookiin immoo laboobni argamee turee ho'i isaa kan argamu miti laboobni argamee taanaan qaamni ibiddaa argamee taanaan maaltu jira ifti ni jira ho'is ni jira jechuudha kun sekondiidhaafis haa ta'u maayikiroo sekondiidhaafis kan wal dursu miti yeruma tokkotti kan argamudha akkuma kanaa kan nama dhibu kan sillaases immoo kanumatti fakkeeffamaa jira tokkummaaf sadummaa isaa abiddi qaama tokko akkuma ta'e sillaaseen waaqayyo abiddi tokko akkuma ta'e sillaaseen yookiin waaqayyo meeqadha tokkodha abiddi haalawwan sadummaa akkuma qabu sillaaseen maal qaba waaqayyo sadummaa ni qaba laboobni isaa abbaatti fakkeeffama ifti isaa ilmatti fakkeeffama ho'i isaa immoo hafuura qulqulluutti fakkeeffama laboobni isaa yookiin qaamni isaa ifa isaaf ho'a isaa akkuma argamsiisu laboobatti kan fakkeeffame abbaan ilmirraa ni dhalata hafuurri qulqulluu immoo isarraa ba'a jechuudha kun immoo akkuma ibiddi kun akkuma ifni isaa fi ho'i isaa labooba booda turan akkuma hin dhufne yeroo tokkotti akkuma mul'atan akkuma kana sillaaseenis yeroodhaan kamiiniyyuu sekondiin isaa ta'u guyyaatiin isaa ta'u daqiiqaatiin isaa ta'u waliin dursuu jechuudha kanaaf kun baay'ee salphaa haala kanaatiin waa'ee waaqayyoo akka ittiin barannuudhaaf abboonni keenuuf kennaniiru jechuudha kana durseema kan taasise kan waaqayyoodha durseetuma boqonnaa lammaffaa irratti yeroo waa'ee uumamaa barachaa turre amaloonni foonii keessumattuu waa'ee waaqayyoo akka isaan barsiisan baranneerra waaqayyoo amalummaa isaadhaan wanta afur kan of keessaa qabu hunda kan danda'u ta'u hobsaa ta'uusaa arfan isaanii haala kanaatiin waaqayyo matuma isaati kan taasisedha kunis immoo icciitii kana keessa kaa'uudhaan kan uume isuma wanta ta'eedhaaf uumamtoota kana hundumaa gaafa laallu dhuguma waa'ee waaqayyoo keessatti argannaa jechuudha waaqayyo tokkos uumama kana kan uume maaliifidha akka ittiin waa'ee isaa barannuufidha jiraachuu hundi isaanii qofti jiraachuu waaqayyoon tagarsiisa jedhee barachaa turreera yeroo kana amala isaanii gaafa laallu immoo tokkummaaf tokkotoo ta'anii wantoota adda addaa of keessaa qabaachuu isaanii kana gaafa laallu immoo haalummaa isaanii gaafa laallu tokkummaadhaaf sadummaa waaqayyoo karaa salphaa ta'een argachuu dandeenya jechuudha kanaaf namoonni akkamitti qaama tokko ta'ee akkamitti waaqa tokko ta'ee qaama sadii darbees immoo hojiidhaan sadii akkamitti kana ta'uu danda'a jedhanii waaqayyoon waa'ee waaqayyoo qorachuudhaaf yaadu kan ibiddaa kana garuu ibsaatoo jedhame namoonni akkasii ibsuu hin danda'an lubbuu namaa akkana jedhe ibsuu hin danda'an garuu waaqayyo immoo maal taasiseera inni kanayyuu uumeera unkaan kan saamitiitu inni kan inni uume kuniyyuu kunoo amala akkasii of keessaa qabaatu amala kana tasuma adda baasuu hin danda'amu labooba ibiddaa qofa argannaa ibidda ifa isaan barbaannu ho'a isaan barbaannu yookiin isaa xuriyaa dhufu ifi isaa xuriyaa dhufu akkamitti ta'a jedhamuudhaaf hin danda'amu kana waaqayyo taasisema kan uume deebinee immoo waa'ee isaa kan ittiin barannuudha jechuudha isa dhugaadha haala salphaatiin karaa kana waa'ee waaqayyoo waa'ee tokkummaa sadummaa isaa hubachuudhaaf ni dandeenya jechuudha kanaaf isaan kun haala kanaatiin qulqulloonni abboonni keenya nuuf hiikanii waa'ee sillaasee tokkummaadhaaf sadummaa isaa haala kanaatiin nu barsiisu jechuudha kan itti aanu dubbii hafuura qulqulluuti barumsi keenya kutaan itti aanu kanadha kan ta'u kanarraa asuma irratti nu haa ga'u barumsa kanaan kutaattaanutti deebinee kan wal agarudha kan ta'u kutaattaanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof